Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoonni Oromoo Ispoortii akkam jirtan nagee qabdanii fayyaadha isiniin jecha. Egaa hedduu takka adda bannee waan jiruufi dhiifama isiniin jecha hedduu appilikeeshina adda addaa akkuma isin barsiisaa ture. Arrallee appilikeeshinuma qabdan appilikeeshina kana baay'inaan namni hundi ni fayyadama. Messengerii waan haarawaa tokko fidee dhufee jira jechuudha. Wanni haaronni inni nuuf fidee dhufe maali? Warreen itti fayyadama isaa akka inni dhufeen update godhatanii itti fayyadamuu jirtanis akkasumatti itti fayyadamaa isiniin jecha. Warri itti fayyadama isaa hin beekne appilikeeshinichi kun maal akka inni fidee dhufe isiniin garsiisa je'eeti. Appilikeeshinni Messangarri maal fidee dhufe waan haarawaa hedduu baay'inaan warroonni appilikeeshina Messangeraa jaalatan baay'inaan appilikeeshina Messangeraati wajjin chat gootan. Egaa waan bareedaa hedduu takka itti gammaddanii isinii fidee dhufee jechuudha. Messangarri maal inni meseejii namaa wajjin osoo chat gootanii meseejiin taane meseejii irraa haquu feetan fakkeenyaaf WhatsApp qaba waan akkasii. WhatsAppiin saa namaa wajjin barreessite nama san yoonii fi waan hin taane taate jalaa delete godhuu dandeessaa jechuudha, haquu dandeessaa jechuudha meseejii san. Akkasuma Messangerilleen nama fagoo jiru haa ta'u kasi bira jiru haa ta'u meseejii namaaf barreessite irraa nama sanarraa haquu ni dandeessaa jechuudha. Silkuma tanteetirraa of biraayis balleessite nama san biraayis akka baddu gootaa jechuudha. Akkuma WhatsApp isinitti hedduu waan bareedaadha gaa'e. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif hara YouTube chaanaalii Oromoo Ispoortii dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Oromoo Ispoortiin keessaniiti. Qolfiin isaa barreeffama diimaa subscribe jettan yeroo takka tuqaasuudhaan akkasuma viidiyooleen amma asirratti gadhiisu akka isiniin dabarreef mallattoo bilbilaa tana yeroo takka tuquudhaan akkasuma gaa viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan akkasuma saayiboottan keessaniifis sheer gochuun hin dagatinaa. Egaa warroonni Messangera update hin godhatin yeroo jalqabaa Play Store keessan keessa deemtanii Messangera keessan Messangera Play Store keessaa update godhuu qabdanii jechuudha. Messangera update kajoo kana irratti kilik gootanii Messangera keessan update ni gootan. Erga Messangera keessan update gootanii isiniif dhume booda maal gootanii Messangera keessan keessa ni deemtanii fakkeenyaaf nama irratti barreessuu feetan san fakkeenyaaf mi'aan saayiba kiyyaratti barreessite akkamitti irraa haqan haqee isin garsiisa jechuudha. Mee isarratti barreessuu fakkeenyaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jeetiin saahiba kiyya kanaa barreessaa jechuudha. Na faana tura. Fan akkana barreesseef booda seendi itti godha. Ergan seendi godheef gaa hono meseejiin dhaqeefii jira jechuudha. Ammaan tana meseejiin dhaqeefii jira laalee jira. Haa argu malee yeruma inni argetti daddaftee meseejii tana isa jalaa balleessuu dandeessa. Hono remove a message kun kanneen an haqee jechuudha. Maal gootanii meseejii tana gisee takka akkatti sakandii takkaaf irra qabdanii teessanii maal fida remove kajoo fida. Remove kajoo harratti yeroo takka ifatu itan booda maal gootanii kaduraa kagubbaa harratti remove for everyone. Inni kun nama hunda biraa dhaamsu jechuudha. Akka si biraayis dhaame isa biraayis dhaamu. Kun immoo kagadii harra yoo goote akkuma si biraa qofa dhaamudha. Tanaafuu isa biraayis dhaamsu yoo barbaadde kaduraa kanarratti yeroo takka cuqaasta. San booda remove kajoo dhufa. Remove ni goota. Hunoo akkuma agartu mucaa biraayis haqamee jira jechuudha. Ifaan meseejii tana haqee jira jaa. Bifa tanaan egaa meseejii bifa meseejii feene yookaan hin barbaanne nama tokko irratti dogoggoraanis taatee yoo ergite meseejii tana bifa tanaan dhaamsuu dandeessaa jechuudha. Wanni kun WhatsApp fayyadamaa ture hedduu waan bareedaadha. Hedduu waan adda addaa mistiras ta'u namaa waliin haasa'u jira deemtee gisuma sanitti delete gootee dhaamsuu dandeessaa jechuudha. Hedduu waan bareedaa qabee dhufe egaa Messangarri. Egaa application sistema update versionii kana update godhadhaati irraa fayyadamaan isiniin jaa.
egaa warroonni hanga ammaa na wajjin turtan hedduu takka isin galatoomfadhaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarutti egaa kanumaan isin garsiisa jeetiin dhufee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.